Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Gideon Ximeetiyoos ministeera dhimma alaa Masrii Badrii Abdulaxiif fi deebii kanneen Masriin yaada bara koloneeffataa fooyyessuu qabdi jechuudhaan deebise. Maqaleetti taatee haraba uumameen waraanni TPLF fi masaraa bulchiinsa Tigraay tajan marsuudhaan yeroo ammaan tana buufataalee miidiyaalee Tigraay dabalatee mootummaa naannichaa guutumaan guutuutti to'atee jiraachuun dhaga'ame. Labsiin paartileen siyaasaa filannoo irratti hirmaachuuf mallattoo akka dhiyeessan gaafatame addaan citu manni marii bakka abboota uummataa murteessuun dhaga'ame. Mootummaan naannoo Amaaraatii fi dhaabbanni uummata faannoo Amaaraa AFO jidduutti waliigalteen nagaa waaraa mallattaa'ee jiraachuun himame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya har'aatii amma bal'ina oduu isinitti. Itoophiyaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti yaadni Masriin dhiyeessitu yaada bara koloneeffatootaati jechuudhaan Itoophiyaan deebii kennite. Kaayyoon Masrii gaafa Afrikaa keessatti mootummaa hirkataa dadhabaa fi gargar ciccitaa uumuuf fedhii qabdi jechuudhaan Itoophiyaan yaada Masrii kana cimsitee kan mormitu ta'uu ibsite. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa cimaa roobii muddee sadi baaseen qondaaltonni olaanoon Masrii laga Abbayyaatii fi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti dubbiin isaanii waldhabdee hammeessa jechuudhaan himate. Dubbii kamuu hin fudhannu ja'u ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Gideon Ximeetiyoos yaadonni dhiyeenya kana Kaayiroo irraa kennaman mootummaan Masrii dhugaa jaarraa 21ffaa fudhachuu dadhabuun isaa kan nama ajaa'ibsiisu jechuudhaan dubbate. Qondaaltonni biyyattii tokko tokko ammallee yaada bara koloneeffataa keessatti qabamaniiti jiru kaja'u Dr. Gideon ilaalchi abbummaa yookaan abbummaa laga Abbaayii tokkicha dhuunfachuuf qabantiifachuuf akkaataa isaanitti ifaajan yaada koloneeffataati jechuudhaan Dr. Gideon Ximeetiyoos Masrii keeketi jira. Masriin waliigalteewwan bara koloneeffataa irra deddeebitee yaamuun isii cimsee qeequudhaan Itoophiyaan hambaa koloneeffataa Masriitiif bakka kan hin qabne jechuudhaan deebii kanneen akeekkachiise. Masriin waliigalteewwan bara koloneeffataa eeruun waa'ee mirga seenaa isaanii dubbachaa jiru jechuudhaan ibsi ministiricha baase haalaa fi carraaqqiin dogoggoraa kun kufaatii yaadaa fi hooggansaati jechuudhaan ibseeti jira. Masriin Afrikaa tasgabbii dhabsiisuu fi yeroo dheeraaf tattaaffii taasisaa turtees qeeqeti jira. Akkasumas aangawoonni Masrii duula tasgabbii dhabsiisuu naannawa Itoophiyaa irratti xiyyeeffate garuu kan daangeffame kaayyoon mootummaa hirkattummaa saaxilamoo dadhabaa fi mootummaa gargar citaa uumuuf yaalan kana dhiisuuf yeroon isaa amma jechuudhaan Dr. Gideon Ximeetiyoos ibseeti jira. Guyyaa lama dursee ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdulaxiif dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti amma booda Itoophiyaa wajjin mariin taasifamu hin jiru jechuudhaan dubbachuun ni yaadatama. Waajjirri wayyaanee hidhattoota hidhannoo hedduu hidhataniin qawwee fi moortarii hidhatanii marfamee jiraachuun jiraattonni himan magaalaa Maqaleetti. Ganama bariirraa jalqabee naannoo waajjira bulchiinsa yeroo Tigraayitti sochiin hidhattoota hin baramne kan mul'atu hoggaa ta'u sochii waraanaa masaraa mootummaa to'ate kanaan jiraattonni rifatanii jiraachuunis ibsameeti jira. Akka maddeen kaabee Itoophiyaa gabaasanitti battala masaraan bulchiinsa yeroo Tigraay marfametti waraanni TPLF to'atetti hooggantoonni olaanoon Shaabiyaa Maqalee jiran dho'isaan garee wayyaanee waliin walgahii eegaluun ibsame. Haalli pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan Leetanaant Jeneraal Taaddasaa Waradaa keessa jiru yaachisaa hoggaa ta'u dabareen jiraattonni magaalaa Maqalee waan haaraa mudatu kanaan burjaajahuun ibsameeti jira. Yeroo ammaan tana waraanni TPLF eega masaraa mootummaa naannichaa to'ataniin booda pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Waradaa gara Finfinneetti akka hin baafanneef dhorkanii jiraachuun himame. Waajjirri bulchiinsa yeroo Tigraay dajan hidhattoota ittisaa Tigraay TDF fi armii 31 jaamuun beekamaniin kan to'atame hoggaa ta'u kana hordofuudhaan lubbuu jeneraaltichaa balaadhaaf akka hin saaxilamne gorsitoonni jeneraaltichaa Jeneraal Taaddasaan Finfinneetti akka imalu itti himamullee waraana kanaan ugguramuun dhaga'ame. Haa ta'utii malee hooggantoonni wayyaanee naannoo isaa jiran naannoo Maqalee hanga Ho'aatti buufata xiyyaara Aluulaa Abbaa Naggaa eeggachaa waan jiraniif pirezidaantiin Taaddasaa Maqalee gadhiisuuf rakkachuun himame. Halkan eedarraa eegalee pirezidaantiin Taaddasaa mana jireenya ambaasaaddar Fisaa Asaggadoom naannoo hoteela Amdaanitti argamu keessa kan jiru hoggaa ta'u Jeneraal Taaddasaa Waradaa ifi isaatiif mootummaa federaalatti akka himetti qaamni tikaa malee nama biraa waliin wal qunnamtii akka hin qabnee fi eegdonni dhuunfaa yookaan konkolaattonni isaa eessa akka jiran kan hin beekne ta'uu ibsa jiraachuun gabaafame. Gochi ammaa kun diraamaa gaafii mindaa magaalaa Maqalee keessatti adeemsifamaa jiruun waajjira garee TPLF kan to'annaa isaanii ala ta'ee fi beekumsa isaatiin ala ta'uunis ibsameeti jira. Kana malees yeroo ammaan tana hidhattoonni TPLF kunneen buufataalee miidiyaa Tigraay kan mootummaa buufata raadiyoo FM Maqalee Dimtsi Wayyaanee to'achuun
hojjettoonni TV Tigraay to'annaa isaanii jala galuun tamsaasni miidiyaa akka addaan citu taasifamee jiraachuun simamee jira. Magaalaa Maqaleetti karra ba'umsaa fi seensaa cimsanii kan sakattaa jiran hoggaa ta'u waajjira pirezidaantii bulchiinsa yeroo daandichaa guutumaan guututti humnoota TDF kanaan to'atamuun gabaafamee jira. Labsiin paartilee siyaasaa filannoo irratti hirmaachuuf mallattoo akka dhiyeessan gaafatamee ture addaan citu manni marii bakka bu'oota uummataa murteessuun dhaga'ame. Manni marii bakka bu'oota uummataa labsii seera paartilee siyaasaa filannoo irratti hirmaachuuf mallattoo akka dhiyeessan dirqisiisu akka addaan citu murteessee jiraachuun dhaga'ame. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee sadaffaa bara hojii isaa waggaa 5ffaa ta'een wixinee labsii filannoo galmee paartilee siyaasaatii fi naamusa filannoo Itoophiyaa lakkoofsa 1162 muraa 2010 kanaan dura keewwata 32 keewwata xiqqaa 2 jalatti paartileen siyaasaa tokkoon isaanii qaadhimamaa isaanii mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana marii naannoof qaadhimamaa mallattoo dhiyeessuun dirqamatee addaan kutuu isaanii murteessanii jiraachuun ifame. Filannoo waliigalaa 7ffaaf qophii taasifamaa jiru keessaa tokko paartileen siyaasaa filannoo kanarratti hirmaataniin mallattoo sassaabuu paartilee siyaasaa yeroo gahan mallattoo sassaabuu qaburraa kan ka'e keewwanni mallattoo walitti qabuuf tumame akka addaan citu gaafii barreeffamaa dhiyaate murteessuu beeksisee jira. Paartileen siyaasaa gaafii kana dhiyeessan kan jiran yoo ta'ullee adeemsi mallattoo walitti qabuu hojiirra waan jiruuf labsii 1162 muraa 2010 akka addaan cituu fi labsiin 1397 muraa 2018 hojiirra akka oolaa jirus ibsamee jira. Mootummaa naannoo Amaaraatii fi dhaabbata humnoota faannoo hoogganuun beekamu dhaabbanni uummata faannoo Amaaraa AFO jidduutti waliigalteen nagaa waaraa mallattaa'uun dhaga'an. Dhiyeenya kana ajajoonni faannoo raayyaa ittisa biyyaa haleeluun beekaman keessaa miseensonni faannoo kaapteen Masrashaa Seexeen durfaman 18 mootummaatti harka kennachuun ni yaadatama. Haaluma kanaan guyyaa irraa muddee 4 bara 2025 mootummaa naannoo Amaaraatii fi dhaabbanni waraana faannoo hoogganuu dhaabbanni uummata faannoo Amaaraa AFO jidduutti waliigalteen nagaa waaraa mallattaa'ee jiraachuun dhaga'ame. Waliigalteen tun qaama filannoo karaa nagaatiin mootummaa wajjin dorgomuuf kan yaadamee fi naannicha keessatti nagaa waaraa buusuuf kan yaadame ta'uunis ibsamee jira. Waliigalteen tun qaama sadaffaa gamtaa Afrikaa fi IGADin kan hirmaachise ta'uunis ibsamee jira. Waliigalteen nagaa tun pirezidaantii naannoo Amaaraa Obbo Araggaa Kabbadaa fi bakka bu'aa dhaabbata uummata faannoo Amaaraa kaapteen Masrashaa Seexee jidduutti kan mallattaa'e ta'uun isaati. Waliigalteen tun sirna mallatteessuu irratti mootummaa naannoo Amaaraatii fi dhaabbata uummata faannoo Amaaraa AFO jidduutti kan mallattaa'e hoggaa ta'u walitti bu'iinsi waraanaan xumurame waan hin jirreef mariin tun uummata naannichaatiif ka'umsa nagaa fi gocha nagaa ta'uu Ameegoon gabaasee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.